Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkootiin akkam ooltan, akkam turtan. Obboloonni waldaa waliin dubbii keessaa tajaajilamaa jirtan ganamarraa eegaltanii amma yeroo kanatti akkam jirtu? Ani nagaa kooti. Jireenyi tajaajillee hafuura waa hundinuu nagaa akka ta'e naaf gala. Maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo waliin yeroo ilaallu ta'a, yeroo waliin dubbifannu, waliin dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannu ta'a. Waaqayyoodhaan galateeffanna. Yaa Waaqayyoo, si waaqeffannaa, si galateeffannaa. Yeroo kana guyyaa har'aa nuuf laattee nuuf kennitee sinan tajaajilaa, tajaajilaan isin tajaajilee ayyaana kootiin, hafuuraaf sagalee kootiin isinis deebisaa na waaqeffadhaa, walii keessanis tajaajilaa jettee wanta nuuf eeyyamteef gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Maqaa Goofticha Yesuusiin bara baraan si haa galatu. Yeroo waldaan waliin dubbii kun ganamarraa jalqabee banamee eegalee amma yeroo kanaatti obboloonni iddoo adda addaa kennaa adda addaatiin fuula kee akkasumas saba kee walii isaanii tajaajilaa jiraniif maqaan kee maqaa Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana egaa sagalee kee dhugaa irraa immoo waan amma nutti dubbattu hubachuu akka dandeenyu dhorkaa tokko malee eenyummaan keenya, namummaan keenya wantoota hedduun daangeffamuun murtaa'uun keenya otoo hin dhorkine hafuura qulqulluu taatoo sagalichaatiin dubbii qulqulluu kanaa ati nutti dubbadhu. Seexanni ergamni seexanaa kallattii kamiinuu socho'aa kan jiru, tajaajila keenya guyyaa irraa, sagantaa keenya guyyaa irraa gaadaa kan jiru iddoodhuma jirutti ergama isaa wajjin maqaa Yesuusiin kan to'atame haa ta'u. Bara baraan ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus jedhii ameen. Ergaa Yohaannis ergee isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 21 irra kan jiru waliin ilaallaa yeroo qabnu keessatti jechuudha. Nan dubbisaa akkas jedha. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 jalqabee hanga 21 yookaan isa dhumaatti jechuudha. Michoota koo, jaalalli kan Waaqayyoo waan ta'eef kottaa waliin jaallanna. Namni jaallatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis ni beeka. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaallatin Waaqayyoon hin beekne. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti hin mul'ate. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne, inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana. Michoota ko, Waaqayyoo akkana erga nu jaallatee nuufis immoo wal jaallachuun hin ta'a. Namni tokko illee Waaqayyoon takkaa hin argine. Yoo wal jaallannee Waaqayyoon nu keessa hin jiraata. Jaalalli inni ittiin nu jaallatus nu keessatti fiixan ba'uu isaati. Lakkoofsa 13. Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nuuf kenneef nuyi isa keessa, innis nu keessa akka jiraatu ni hubanna. Abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge nu argineerra, dhugaas ni baana. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanee yoo beeksisee Waaqayyo isa keessa, innis Waaqayyo keessa ni jiraata. Nuyis jaalala Waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra, amanneerras. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatus Waaqayyo keessa ni jiraata. Waaqayyo isa keessa ni jiraata. Lakkoofsa 17. Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kiristoos
jiraatetti jiraachuu keenyan guyyaa firdii ija jabinaa qabna. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu biratti fiixan ba'uusaati. Jaalala keessa sodaan hin jiru. Jaalalli inni iddoo ga'ee sodaa gadi baasee hin gata. Sodaan adabbiitti hidhamee waan jiruuf namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenye. Inni duraan dursee waan nu jaallateef nuyis kottaa hin jaallanna. Namni Waaqayyoon nan jaalladha jedhee obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni sobduudha. Obboleessa isaa argee kan hin jaallanne Waaqayyoon isa hin argin jaallachuu hin danda'u. Egaa namni Waaqayyoon jaallatu obboleessa isaa immoo akka jaallatuuf abboommii kanaa isa biraa argannee galanni Gooftaa macaafaa ta'u. Egaa kutaa kana keessatti deddeebisee kan inni dubbatu yookaan mata dureen yaadni ijoo kutaa kanaa jaalala isa jedhu akka ta'e ni argina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Yohaannis kun ergaasaa keessatti akkuma waa'ee jaalalaa dubbate maal jedha? Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Ilma isaa tokkicha amma kennuufitti biyya lafaa jaallateera yookaan kan jaallate. Kanaaf jaalala yookaan jaalala isa jedhu kana akaakuu jaalalaa kitaaba qulqulluu keenya keessatti hiraman hedduutu jiru. Jaalala waaqummaa Waaqayyoo yookaan jaalala Waaqayyoo, eenyummaa Waaqayyoo, amala Waaqayyoo, gochaa Waaqayyoo kan ibsu araara Waaqayyoo kan ittiin beekamu keessaa agaappee kan jedhamu haala irratti kan hundoofne, oodhuu kennii irratti kan hundoofne, tola cubbamoota duuti irratti faradame itti murtaa'e kana qabeenyaa ofii dhabe, qabeenyaa ofii uume, bifaaf fakkaattii isaatiin kaa'e kana sababa cubbuu, sababa seexanaatiin immoo mulqame, fudhatame kana deebisuudhaaf Waaqayyo jaalala waan ta'eef immoo ofii isaa yookaan ilma isaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti erge akkasumaan jaallate. Qaan Yesuus bara baraan kan eebbifamaadha. Egaa jaalala inni jedhu kun jaalala wantoota jaallachuun jira. Namni nama jaallachuun jira, firti fira jaallachuun jira, maatiin maatii jaallachuun jira. Jaalalli saala faallaa irratti hundaa'a yookaan abbaa warraa haadha warraa jaallachuun jira. Gosa adda addaa yookaan akaakuu adda addaa yoo jiraatellee jaalalli har'a nuti ilaallu jaalala Waaqayyoo yookaan jaalala Waaqayyo ittiin nu jaallate yookaan biyya lafaa jaallate, dhala namaa jaallate ilaalla. Yesuus Kiristoos ni jaalala. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf jaalala isa jedhu kana yoo ilaalle jaalalli amala Waaqayyooti. Akkasumas immoo Waaqayyoodha jaalalli mataa isaati. Gitummaa kanaan yookaan aachaa kanaan ibsameera. Yohaannis duraa 4:8 akka amma dubbifanne lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo akka ta'e jaalallichi isa akka ta'e dubbata. Jaalalli hundumaarra akka caalus sagalee Waaqayyoon dubbata. Hundumaarra caala. Phaawulos immoo Qorontoos duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti isa xumuraa irratti jaalalli waan hundumaa caala. Jaalalli hojii isaatiin maal godhaa? Ni mul'ata, hojii isaatiin ni beekama. Gochaadhaan beekama jechuudha jaalalli. Hojiidhaan mul'ata jechuudha, hojiidhaan beekama jechuudha. Jecha jaalala jedhu eenyumtuu barreessuu hin danda'a, namni barreessuu danda'u. Jecha jaalala jedhu eenyumtuu dubbachuu hin danda'a, namni dubbachuu danda'u. Salphaa jechuun garuu gochaadhaan, hojiidhaan mul'isuu irratti. Kanaaf jaalalli hojii isaatiin ni mul'ata. Qorontoos duraa 13 lakkoofsa 4 hanga 7 irratti. Hundeen amantii kiristaanaa yookaan amantii kiristaanummaa jaalala. Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 hanga 39 yookaan hanga 40tti, Maarqos boqonnaa 12 28 hanga 31 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 13
soddomii afurii hanga soddomii shanii irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waa'ee jaalalaa kana yeroo dubbatu waa'ee agaappee kana yeroo dubbatu malakotaawii fiqirii kana yeroo barsiisu yeroo dubbatu bu'urri amantii kiristaanaa bu'urri tajaajila keenya bu'urri jiraachuu keenya hundeen nuyi fi waaqayyoon kan walitti fide hundeen nuyi fi namoota kan biroo akka wal tajaajilu akka waliin jiraannu kan taasisu jaalala kan ta'e yookaan jaalalaan alatti wanti nuti hojjennu hundinuu bu'aa akka hin qabne sagalee waaqayyoo dubbata. Yesuus Kiristoos inni jaalalaa maqaan isaa bara baraan kan eebbifameedha. Iddoo adda addaa taatanii sagalee waaqayyoo kana dhaggeeffataa warreen jirtan. Tajaajilamaa warreen jirtan namoonni haaraan gara gumii garee waliin dubbii kanatti waldaa waliin dubbii kanatti dabalamtanii warreen jirtan jaalala waaqayyoo nuuf hundeesse iddooma jirru biyyuma jirru waldaadhuma jirrutti jaalala kana wangeela kana dhageenyee amanne jaalala waaqayyootti qabamne jaalalli waaqayyoo kun immoo waltajjii kana nuu qopheesse waltajjii jaalalaa gumii jaalalaa kana keessatti akka wal tajaajilu akka isa tajaajilu akka of tajaajilullee waaqayyo sanuu gargaare maqaa isaatiif bara baraan galannaatu. Kanaaf ijoollee waaqayyoo maatii waaqayyoo hundee kiristaanaati. Maaltu jaalala. Kanaaf waa'ee jaalalaati kan inni dubbatu kutaalee sana hundumaa yoo ilaala. Namni waaqayyoon nan jaalladha jedhe nama bifa fakkaattii waaqayyootiin uumame kamiyyuu ni jaallata. Nama bifa fakkaattii waaqayyootiin uumame kamiyyuu namni jaallataa jiru battaluma sana waaqayyoodhaan jaallataa jira. Kanarraan kanaaf kallattii kaminuu waaqayyoon beekuu, waaqayyoon arguu, waaqayyoon jaallachuunis hin danda'amu. Kanaaf hundee yookaan bu'uuraa amantii kiristaanummaa yookaan kiristaanaa akka ta'e sagalee waaqayyoo ifaan ifatti ni dubbata. Waaqayyo jaalala namootaaf qabu kan ibse yookaan kan mul'ise egaa otoo isaan cubbamoota ta'anii jiran otoo nuti cubbamoota ta'anii jirru ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoosin bakka keenya yookaan bakka isaanii buusuudhaan akka nama ta'ee foon uffatee namummaa sanaan akka du'uuf waaqayyoon gara biyya lafaatti erge. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 8 hanga 10 irratti Phaawulos yeroo dubbatu kana osuma nuyi afuuran cubbamoota taanee otoo jirru waaqayyo irraa adda baanee otoo jirru yaada waaqayyoo jaalala waaqayyoo kanarraa baqannee otoo jirru garba cubbuu garba seexanaa garba du'a afuuraa jalatti garba taanee to'atamnee hidhaa kana gaaddidduu kana jalatti hidhamnee otoo jirru ilma isaa tokkicha dabarsee kennuudhaan waaqayyoon akka nu jaallate haala irratti otoo nu hundaa'in waaqayyoon jaalala isaatiin gara keenya akka dhufe gara cubbamootaa akka dhufe dubbata. Waan isa duraa kutaama dubbifan boqonnaa 4:9 irrattis kanaadha kan ilaala. Egaa jaalalli ija afuuratti firii afuuratti Roomee lakkoofsa 5 boqonnaa 5 lakkoofsa 5 Galaatiyaa boqonnaa 5 22 irraa kaafnee yoo ilaalle ija afuuratti jaalalli amantootaa abboomamuudhaan akka mul'atu sagalee waaqayyoo dubbata. Yohaannis kun egaa ergaa isaa keessatti yeroo barreessu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti yeroo barreessu jaalalli abboomamuu amantootaa kiristaanotaatiin tole jechuu ajajamuu kiristaanotaatiin akka mul'atu ni dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15. Amantoonni waaqayyoof abboomamuudhaan yookaan waaqayyoof tole jechuudhaan jaalala waaqayyoo keessa ni jiraatu. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 9 maal keessa jaalala waaqayyoo keessa ni jiraatu. Yeroo qabnu keessatti mee qabxiin nuti waliin ilaallu maalidha? Bu'uura jaalalaatiin yookaan hundee jaalalaatiin waaqayyoo fi walii keenya tajaajillu kan jedhudha. Yookaan gabaabsine yeroo jennu hundeen wal tajaajiluu keenya jaalalaa ta'uu isa jedhutti fayyadamuu dandeenya. Bu'uurri wal tajaajiluu keenya hundeen wal tajaajiluu keenya bu'uurri waaqayyoon tajaajiluu keenya bu'uurri warra amanan tajaajiluu keenya miti amantoota miti kiristaanota warreen ta'an tajaajiluu keenya maalaa ta'u jaalalaa ta'u. Yesuus Kiristoos inni bara baraan jiraata. Kana jalatti qabxiiwwan armaan gadii ilaala. Bu'uurri tajaajila keenya jaalala yoo ta'e hundeen tajaajila keenya jaalala yoo ta'e
akkamitti tajaajilla, maaliif tajaajilla, yoom tajaajilla, maal tajaajilla, bu'aan tajaajila keenyaa immoo maali? Isa jedhu achi keessatti arganna. Gatiin tajaajila keenyaa maal? Hundi keessaan iddoo adda addaa, haala adda addaa, milkaa'ina adda addaa, akkasumas immoo ammacama adda addaa keessa jiraachuu ni mala. Anis akkasuma. Garuu Waaqayyo duraan dursee waan nu jaallate, jaalala kanaan waan tuqamneef, jireenyi keenya, hafuurri keenya, lubbuun keenya, foon keenya jaalala kanaa waan bitameef, jaalala kanaa waan to'atameef, yeroo mijatus yeroo mijannes, yeroo argannes yeroo dhabnes, yeroo gaddaas yeroo gammachuus wantoota irratti gaddina waan ta'e Waaqayyotti yeroo hundumaan gammanna waan ta'eef Waaqayyoon tajaajilaa jirra, walis tajaajilaa jirra. Waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Hundeen yookaan waltajjiin tajaajila keenyaa jaalalaa ta'u. Jaalala yoo ta'e tokkoffaa akkamitti tajaajilla? Jaalala Waaqayyoo ittiin nu jaalate sana bifa yookaan qixa deebii kennuutiin wal tajaajilla, Waaqayyoos tajaajila. Kana jechuun qixa Waaqayyo nu jaallate, bifa Waaqayyo nu jaallate sanaaf deebii laachuudhaaf maal goona? Tajaajila jechuudha. Deebii laachuun naa jedhu Waaqayyo jireenya bara baraa ilma isaatiin nuuf kenne, ilma isaa kana bakka buunaa yookaan tajaajilli keenya Yesuus bakka nuu bu'aa osoo hin taane, qixa sanaa dhiyeessinaa osoo hin taane, oolmaa Waaqayyoon nuuf oole sana yaadachaa, gochaa Waaqayyoon nuuf godhe sana yaadachaa, jaalala Waaqayyoo kanaan tuqamnee maal goone jechuudha? Waaqayyoon tajaajila, saba Waaqayyoos tajaajila. እግዚአብሔር ለኛ ላለው ፍቅር ምላሽ በሚሆን መልኩ እርስ በርሳችን መዋደድ አለብን። ከናፍ ቂጠ ሰናን ላሉን በርባችሳ ከናፍ እርጋሳ ከሰት ጋር ዮሐንስ ማል ጀራ ዮሐንስ ዱራ ቆናፉር ለኮፍ ሰገለንገ ኩለተኮት እግዚአብሔር ፍቅሩን በመካከላችን የገለጠው እንዲሁ ነው ላ akkasumaan jaalala gidduu keenyatti tola dhangalaase yookaan ibse mul'ise እኛ በርሱ አማካይነት በሕይወት እንኖር ዘንድ karaa isaatiin jireenyatti akka nuti jiraannu karaa Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos jireenyatti akka jiraannuuf እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ወደ ዓለም ላከ። waaqayyoon ilma isaa tokkicha kana gara biyya lafaatti erge። ፍቅር ይህ ነው ላ jaalalli isa kanaadha። እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው ሳይሆን እርሱ እንደወደደንና ስለ ኃጢአታችን ማስተሰሪያ ይሁን ዘንድ ልጁን መላኩ ነው ላ akkamitti Waaqayyo jaallanne sondaane Waaqayyoon nu cubbamoota taanee otoo jirruu nu jaallachuusaa jaalala kana ammoo ilma isaa tokkicha dabarsee kennuudhaan erguudhaani ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ከወደደን yaa firoottan koo yaa michoota koo Waaqayyoon akkanatti erga nu jaallate tokkicha ilma isaa dabarsee erga nuuf kenne nuti hoo maal gochuu qabna? እኛም እርስ በርሳችን መዋደድ ይገባናል። nutis walii keenya maal gochuu qabna? jaallachuu qabna። kanaaf Waaqayyoon waan nu jaalateef qixa Waaqayyo nu jaalate kana bifa Waaqayyo nu jaalate kana hubannee oolmaa Waaqayyoon nuuf oole yaadataa yeroo hundumaa maal gochuu qabna? tajaajiluu qabna. waan biyya lafaatiin milkaa'uu dhiisuu dandeenya. Yesuusin erga milkoofne jaalala Waaqayyoo bara baraa erga qabaanne jireenya bara baraa erga qabaanne fayyina bara baraa erga qabaanne hafuura Waaqayyoo erga qabaanne iddoo jireenya bara baraa erga qabaanne Waaqayyoon araddaa keenya qabeenyaa keenya dhahala keenya bara baraa erga ta'e kana qabna waan ta'eef kana erga qabaanne isa kana yaadachaa maal gochuu qabna? tajaajiluu qabna jedha. Waaqayyoon ayyaana isaatiin nu gargaaru. Ijoollee Waaqayyoo maatii Waaqayyoo jaalala Waaqayyootiin tuqamnee tajaajilaa jirra. ani jaalala Waaqayyootiin tuqameen tajaajilaa jira. sagantaa waan bahe qofaa waa wixiname qofaaf sagantaa raawwachiisuudhaaf waanuma ta'e goonamoo jaalala Kiristoosin tuqamna. akkuma Phaawulos jedhe jaalalli Kiristoos nu qaba akka jedhe sana jaalala Waaqayyootiin namni qabame waanuma ittiin qabame sana yeroo hundumaa seenessa, waanuma ittiin qabame sana odeessa, waanuma ittiin qabame sana dhugaa ba'a, waanuma ittiin qabame sana yeroo hundumaa dubbata, lallaba, jiraata waan ta'eef jaalala Waaqayyootiin kadhachuu, jaalala Waaqayyootiin soomuu, jaalala Waaqayyootiin taanee wangeela dhugaa ba'uu, jaalala Waaqayyoo keessa taanee walii keenyaaf abboomamuu fi
wanta gochuu qabnullee gochuu akka dandeenyu sagalee waaqayyoo dhugaa ba'aa sagalee waaqayyoo mirkaneessa maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifamaadha. lakkoofsa 21 irratti yoo laalle Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Egaa jedha namni waaqayyoon jaallatu obboleessa isaa immoo akka jaallatuuf abboommii kana isa biraa maal goone arganne. namni waaqayyoon jaallatu waaqayyoon nan jaalladha namni jedhu obboleessa isaas immoo akka jaallatu abboommii kana waaqayyo biraa arganne waaqayyo biraa nuuf kenname. nama jibbuun hin danda'u. yaada namaa jibbuu dandeenya. ilaalcha namaa dogoggora namaa jibbuu dandeenya. waaqayyo isa kana jibba nama hundumaan jaallata waaqayyo. kanaaf waaqayyoon jaallanna arga jenne obboleessa keenya obboleettii keenya amantootas mitamantoota warreen ta'an hin jaallanna. kanaaf bu'uurri tajaajila keenya tajaajila ta'eera jaalala ta'eera taana jaalala irratti hundoofne maal goona tajaajila jechuudha. jaalala irratti hundoofne sochoona jechuudha. akkaataa maalii akkaataa sagalee waaqayyoo jedhu waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baasu. yeroo hundumaa yeroo faarfan yeroo lallamu yeroo soom yeroo kadhan yeroo tarii tola ooltummaa adda addaa oolullee tajaajila kamiyyuu dhala namaa gidduutti yeroo raawwannu jaalala kanaan tuqamnee maal gochuu qabnaa tajaajiluu qabnaa. waaqayyo nu haa gargaaru ayyaana isaa nuuf haa baasu. amantoota obboloonni iddoo adda addaa taatanii dhaggeeffataa jirtan tajaajilamaa warri jirtan guyyaan har'aa sa'aatiin nuuf kenname daqiiqaan nuuf kenname otoo hin darbin otoo hin dabarsin jaalala waaqayyoo kanaan tuqamne jaalala obbolootatiinis tuqamne maal gochuu qabnaa tajaajiluu qabnaa. waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baasu. qabxiin lammaffaan bu'uurri tajaajila keenya jaalala yoo ta'e hundeen tajaajila keenya jaalala yoo ta'e waltajjiin tajaajila keenya jaalala yoo ta'e maalidha? garaa guutuudhaa fi garaa qulqulluudhaan wal jaallachuu qabna. waaqayyos jaallachuu garaa guutuudhaan waaqayyo jaallatta taanan garaa guutuudhaan waaqayyo nan jaalladha taanan haala kam keessattuu rakkina kam keessattuu argachuu dhabuu keessatti muddama kam keessattuu dhukkuba keessa wanta biyya lafaa kanarraa ilmaan namootaa dhiphisu kam keessa yoo gallellee garaa guutuudhaan waaqayyo jaallanneera taanaan garaa guutuudhaan obboloota jaallanneera taanaan obboloota fi yookaan amantoota fi yookaan bifa fakkaatti waaqayyo amala waaqayyoo qooddatanii warreen uumamanii fi waaqayyo gidduutti sochii nuti taasifnu tajaajilli nuti taasifnu hundinuu guutumaan guututti kanarratti hundaa'uu qaba. inni kun baay'ee murteessa. kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 yoo laalle abboommin inni caalu seerranni qajeelfamni inni caalu ajajni inni caalu isa kami jedhamee gaaffii gaafatame sana keessa yeroo deebii laate Yesuus Kiristoos waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan jilba kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan jaallachuutu seesta namas akka ofii keetitti yookaan jaallachuutu ta'a. kanaaf jecha jaalala jedhuun abboomiiwwan hundumaa guduunfe Yesuus Kiristoos garaa guutuudhaan waan namarraa fayyadamnuuf osoo hin taane waan namni nu gammachiise qofaaf osoo hin taane kan tajaajilu waan nama sanarraa bu'aa gara fuulduraatti arganna yookaan oolmaa kana yoon akkas godheef akkas naaf godhaa osoo hin taane garaa guutuudhaan waaqayyo jaallanne taanaan garaa guutuudhaan garaa qulqulluudhaan namas jaallannee maal gochuu qabna tajaajiluu akka qabnu sagalee waaqayyoo kun dhugaa ba'a. kanaaf obboloota koo garaa kee guutuudhaan beekumsa kee guutuudhaan hafuura waa'ee jilba keenya guutuudhaan kadhannaa keenya kennaa keenya faarfannaa keenya lallaba keenya barsiisa keenya gorsa keenya kallattii kameenuu kitaaba qulqulluu keessatti kan eerame sanaan kennaa ayyaanaallee jaalala yoo tajaajiluudhaa baanne bu'aan qabu jechuudha. kennaan hafuura qulqulluu amantootaaf kenname hundinuu mee waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu obboloota ko. Phexros duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irratti Phexros maal jedha? Phexros ni yaadattu wangeela Yohaannis boqonnaa 21 irratti Yesuus Kiristoos na jaallattaare jedhee yeroo isa gaafatu si'a 3
akkaataatti jaalala kanaa fi jaalala kanaan hundee godhatee oolota waaqayyoo ilmaalla warreen jedhaman tika waaqayyoo keessatti warra jiran ijoollee waaqayyoo amantoota adaraa imaanaa Yesuus yerootti kennu hundee kanarratti akka hundaa gochuu barbaade. Jaalala kana jaalala guutuu qabaachuu akka qabu. Jaalala kanarratti iddaaf hundee isaa gadi fageeffatee achirratti hundaa'uudhaan waaqayyoof abboomamullee akkamitti akka qabuu fi waaqayyoon tajaajilu akka qabu karaa ittiin dubbatu. Phexros mee maal jedha? 1:22 Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irratti Phexros akkas jedha. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu maal? Kiristoos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif maal godheera? Kenneera. Lakkoofsa 21 irratti kenneera. Faana isaa duukaa akka bu'u fakkeenya keenya kan ta'u moodeela keenya sirrii kan ta'u mudaa kan hin qabne Yesuusira waan ta'eef. Lakkoofsa 22 irratti maal jedha? Caaffata qulqullaa'aa keessa jedha. Inni cubbuu maal hin goone hin hojjenne. Dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne kan jedhu maal godha? Jira jedhee yeroo dubbatu argina. Ijoollee waaqayyoo maatii waaqayyo. Kanaaf garaa guutuudhaan wal jaallachuu qabna. Mudaa tokko malee wal jaallachuu qabna. Hir'ina tokko malee wal jaallachuu qabna. Dhugaadhaaf abboomamuudhaan wal jaallachuu qabna. Jaalala dhugaa qabaachuudhaan abboomamuu qabna. Isa waaqayyo jedhe sana raawwachuudhaan abboomamuu qabna. Yaada waaqayyoo kaayyoo waaqayyoo keessatti argamuudha. Mee jireenya keenyaa ilaala. Maal fakkaanna? Tajaajila keenya maal fakkaanna? Phexrosuma isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti deebisee wanti inni dubbatu yookaan wanti inni dhugaa ba'u jira. Lakkoofsa 7 kaasee dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'a. Jaalala qabna taanan dhumni waan hundumaa raawwiin waan hundumaa dhiyaateera waan ta'eef maal godha? Of qabaa. Jaalalaan jaalala keessatti of qabaa, of to'adhaa. Kadhata gochuufis warra eeggatan ta'a. Eeggannoodhaan, of eeggannoodhaan, dhimmamuudhaan, ama'uudhaan, barbaaduudhaan, dheebochuudhaan, beela'uudhaan waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf, kadhachuudhaaf. Waaqayyos akka nutti dubbatuuf, nutis waaqayyotti akka dubbannuuf, waaqayyo akka gaafannu gaaffii keenya waaqayyo deebii akka laatu maal godha? Eeggattan ta'a. Warra of eeggatan yookaan eeggattan ta'a. Lakkoofsa 8 baay'inni cubbuu akka deebi'ee hin argamne kan godhu jaalala waan ta'eef hunduma dura immoo jaalala ho'aa waliin maal godha? Qabaadha. Jaalala ho'aa waliif qabaadha. Maalidhaaf? Baay'inni cubbuu akka deebi'ee hin argamne kan godhu isaadha. Baay'inni yakkaa deebi'ee akka hin argamne kan godhu isaadha. Walitti bu'iinsi jira, wal miidhuun jira, wal gaddisiisuun jiraachuu ni mala. Isa kana immoo kan hambisu maalidhaa? Jaalalli hundumaarra caala waan ta'eef jaalalatti hambisa waan ta'eef hunduma dura immoo jaalala ho'aa waliin maal godha? Qabaadha. Walii keessaniif jaalala qabaadha. Jaalala osoo hin qabaanne yoon lallabe, jaalala osoo hin qabaanne yoon faarfadde, yoon barsiise, yoon kadhadhe bu'aan qabu hiikan qabu. Bu'urri hundeen tajaajila kiristaanummaa isa kanaadha. Waaqayyo mee ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Ijoollee waaqayyoo maatii waaqayyo. Sadaffaa fi inni xumuraa maalidhaa? Hundee yookaan bu'uura tajaajila keenyaa jaalala godhannee tajaajila taanan jaalalli dhugaan walii fi kanneen biroo tajaajiluudhaan mul'ata yookaan beekama. Gambiraatiin jaalala dhugaa qabna taanan waaqayyoo fi namoota, waaqayyoo fi amantoota, waaqayyoo fi warra namanne gidduutti kan ittiin beekamu walii keenya tajaajiluudhaan warreen kaan tajaajiluudhaan maal beekama? Mul'ata jechuudha jaalala. In mul'ata jaalalli. In dubbatas jaalalli.
nama mataasaa qaba, foolii mataasaa qaba jaalalli, karaa mataasaa qaba jaalalli, daandii mataasaa qaba jaalalli, miidhagina mataasaa, simboo mataasaa qaba jaalalli. Kanaaf Phaawulos Qorontos duraa boqonnaa 13 tokko hanga 7tti dhannee yoo laalle waa'ee jaalala kanaa yeroo dubbatu, waa'ee jaalala kanaa yeroo dhugaa ba'u, jaalalli obsaadha yookaan ni obsaa ፍቅር ታጋሽ ነው ይላል። ደግሞም ቸር ነው። ፍቅር አይመቀኝም፣ አይመካም፣ አይታበይም፣ ተገቢ ያልሆነ ነገር አያደርግም፣ ራስ ወዳድ አይደለም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም። ፍቅር ከእውነት ጋር እንጂ በአመፅ ደስ አይለው። ፍቅር ሁል ጊዜ ይታገሳል፣ ሁል ጊዜ ያምናል፣ ሁል ጊዜ ተስፋ ያደርጋል፣ ሁል ጊዜ ጸንቶ ይቆማል ይላል። መቃ waaqayyo bara baraan kan eebbifamaadha. Kanaaf jaalala dhugaa waliif qabna taanan kan ittiin beekamu jaalalli kun obsaan ni beekama, waan gaarii hojjechuudhaan ni beekama, namootatti miqqanyummaadha yookaan waan dantaan itti qabsiisuudhaan osoo hin taane faallaa sanaa yookaan isa jaalala kanaan injifachuudhaan hin aaru, hin dheekkamu, dhiifama godha, dhugaa wajjin walii gala, jallina wajjin waliin galu, in obsa qabeessa, ni amana, abdii taasisa jaalan. Waaqayyoon mee ayyaana isaa nuuf haa baay'isu ijoollee waaqayyoo, maatii waaqayyo. Kanaaf jaalala kanaan qabamnee hundee tajaajila keenyaa godhanne taanan kanaan Phexros maal jedha ammas? Phexros duraa boqonnaa 4:9-10 irratti immoo kan inni dhugaa ba'u yookaan kan inni dubbatu maal jedha? Akka hojii adeemsiftuu gaggaariin kennaa waaqayyoo isa garaa garaa hojii irra oolchanitti namni adduma addaan kennaa ayyaanaa isa argate warra kaaniifis akka waa'ee baasutti ittiin maal haa godhu? Haa hojjetu. Kennaan ayyaanaa jira. Hojii waaqayyoota adeemsisaa jirtu, hojii waaqayyoota tajaajilaa jirtu. Kanaaf adduma addaan namoota amantootaaf kennaan adda addaa kennameera, kennaan ayyaanaa kennameera waan ta'eef kennaan sun akka waa'ee baasutti maal godhu? Ittiin haa hojjetu. Kennaa qabdu waan ta'eef, kennaa qabna waan ta'eef guyyaa sagantaa qabnu keessatti hirmaachuu qabna. Kennaa fi dandeettii qabnu sanaan daqiiqaan haa dheeratus, daqiiqaan haa baay'atus, haa gabaabbatus gallee tajaajiluu qabna, tajaajilamuu qabna. Carraa waaqayyo nuu kenne, yeroo waaqayyo nuu kenne kanatti waaqayyo waan hojjetu qaba waan ta'eef kadhata keessa waan deebisu qaba, lallaba keessa waan deebisu, faarfannaa keessa, gorsa keessa, beeksa keessa illee darbee, walaloo keessa illee darbee waaqayyo wantoota baay'eedhaan ganamaa jalqabee nutti dubbataa jira waan ta'eef haa tajaajilu yookaan maal haa godhu? Haa hojjetu. Lakkoofsa 11 inni dubbatu isa waaqayyo jedhaa dubbatu, isa ofii jedhe osoo hin taane, isa miira isaa irraa madde osoo hin taane, isa faallaa jaalalaa jibba irraa madde osoo hin taane, tilmaama keenya yaada keenya osoo hin taane inni dubbatu isa waaqayyo jedhe maal haa godhu? Haa dubbatu. Inni waa hojjetus yookaan inni waa tajaajilus humna waaqayyo isaaf kenneen haa hojjetu. Waaqayyo waan hundumaan karaa Yesuus Kiristoos ulfina argatu. Galanni Yesuus Kiristoos faa ta'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara amma bara baraatti haa ta'u. Ameen jedhaa hin kadhanna. Gooftaa si waaqeffannaa, si galateeffannaa, sagalee dhugaa, sagalee jireenyaa, jaalala amala kee, jaalalli si kan ta'e, jaalala kanaan mootummaa bara baraa, jireenya bara baraa, abdii bara baraa kan nuuf laatte siidha. Ati jaalala, gochaan kees amalli kees jaalala. Ijoollee jaalalaa nu taasiftee ilma kee tokkicha Yesuusin nu jaallattee sagalee kee dhugaa, sagalee kee amanamaa hafuura qulqulluudhaan guyyaarraa nutti dubbatte kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni bara baraan siif haa ta'u. Kunoo yaa gooftaa akkaataa itti jettee fi akkaataa sagalee kee keessatti hirameen egaa fuula kee fuula Waaqa jiraataa taanee iddoodhuma jirru taanee kunoo wal tajaajilaa jirraa. Atis nu tajaajilaa jirtaa. Kennaa adda addaa, dandeettii adda addaa obboloota kootiif laatteen nutti dubbataa, nu gorsaa, nu ifataa, nu deebisaa, jajjabaadhaa, wal tajaajilaa, anas tajaajilaa, ofis tajaajilaa nuun jechaa jirtaa. Maqaan kee maqaa Waaqaa jiraataa kan eebbifamaa ta'u. Kunoo yaa gooftaa si kadhanna mata duree guyyaarraa waldaa waliin dubbiirraa irratti akka kadhatamuuf gadhiifame
gooftaa gooftotaa mootii moototaa kan taate ati waaqayyoodha waan ta'eef gargaaraa ijoollee namootaa kan taate nama kamiyyuu gargaaruu kan dandeessu abboota haadhota harmoota dargaggoota daa'imman tajaajiltoota yaa waaqayyo biyya keenya dhaloota keenya kallattii addaa garaatiin golgamee kan jiru marfamee kan jiru waan namaa hundumaarraa qoluu irraa dhabamsiisuu kan dandeessu irraa mulquu kan dandeessu siidha. Jaalala kanarratti hundoofnee si kadhanna ilma kee tokkichayyuu dabarsitee nuuf kennite wanta biyya lafaa kanarraa nu dhiphisu yaa waaqayyo dhaloota dhiphisaa kan jiru cubbuudhaan galee kan jiru qarooma fakkaatee galee kan jiru waldaa kiristaanaa keessa galee kan jiru jireenya dhuunfaa keessa galee yeroo namootaa waan biraa irratti saamaa kan jiru wantoota biyya lafaa kanarratti darbuu fi wanta dhiibnee deemnu irratti yeroo keenyallee akka qisaasessinu gochuu kan barbaadu. Humnoonni seexanaa ergamni seexanaa qarooma fakkaatee gaarii fakkaatee beekumsa fakkaatee abshaalummaa fakkaatee beekamtii fakkaatee kabaja fakkaatee kan socho'aa jiru karaa beekamu karaan beekamne humni seexanaa ergamni seexanaa dhaloota xuraa'ummaa irratti bobbaasaa kan jiru sagaagalummaa irratti bobbaasaa kan jiru ejjummaa irratti bobbaasaa kan jiru gadhoomsu irratti gibra sadoom irratti bobbaasaa kan jiru dhukkuba addaa garaatiin ajjeesaa kan jiru mancaasaa kan jiru dhukkuba beekamu kan hin beekamne kan mul'atu kan hin mul'anne kan dawaa qabu kan dawaa hin qabneen yaa waaqayyo gooftaa lubbuu namootaa foon namootaa dinagdee dhalootaa mancaasaa jiru humna waaqummaa kee kanaan hin rukunnaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kan ifatame haa ta'u namoonni si wajjin nagaa akka hin qabne jaalalaan si wajjin akka hin jiraanne amantoon jaalalaan walii wajjin akka hin jiraanne dhiifamaan akka hin jiraanne jaalala dhugaa jaalala qulqulluudhaan akka waliin hin jiraanne dogoggora adda addaatiin saaxiluu kan barbaadu waraana adda addatiif saaxiluu kan barbaadu jibba adda addaa qocolloo adda addatiif saaxiluu kan barbaadu kallattii kamittuu fayyadamee dhimma kamittuu fayyadamee sabni saba wajjin akka walitti bu'u tajaajilaan tajaajilaa wajjin amantoonni amantoota wajjin akka walitti bu'an gochuu kan barbaadu kaayyoon isaa ergamni isaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kan rukutame haa ta'u amma namoota irra lafaatii beelaa kan jiran waan nyaatan dhabanii kan jiran mana jireenyaa dhabanii kan jiran waan uffatan kan dhaban yaa waaqayyo wanta isaaniif barbaachisu yaa waaqayyo wanta gochuu qaba wanta argachuu qaban yaa waaqayyo dhabanii garuu wallaalanii bitaatti ta'ee kan jiru amantoota keessa miti amantoota keessa warreen ta'an kunoo fuula keetti yaa waaqayyo argaa jirta maqaa Yesuus Kiristoosin jaalala keetiin isaanitti mul'atu araara keetiin isaanitti mul'atu warri beelaan maqaa Yesuusin waan nyaatan argatan warri uffannaa dhaban warri wayaa dhaban warri bo'aa jiran karaa irratti kufanii warri jiran mana hospitaala kanneen jiran klinika adda addaa buufata fayyaa adda addaa iddoo fayyinni jira jedhamee yaadamu kallattii addaa garaatiin yaa waaqayyo gooftaa burjaajaa warra jiran jaanjaa warra jiran warra gargaarsa hin qabne yaa waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusin jaalala kee kanaan isaan qaqqabdee furmaata tattamaa akka isaan laattu fedha kee gaarii haa ta'u kunoo yaa waaqayyo lubbuuwwan badaa jiraniif wangeelli barbaachisaadha wangeelaan ala fayyinni hin jiru misraachoo fayyinaa kana warra lallabaa jiran ati gargaar warra dubbataa jiran ati gargaar qaaman warra baanii dubbatan qilleensarra yookaan miidiyaatti fayyadamanii warra dubbataa jiran kitaaba adda addaatiin dubbataa barreeffama adda addaatiin dubbataa warra jiran aarsaa ta'aa warra jiran illee hojii wangeelaa kun akka itti fufuuf waan ta'e warreen fayyuu qaban akka fayyan yaa waaqayyo warreen wangeela dhaga'uu qaban akka dhaga'an yaa waaqayyo warreen gaddan akka gammada warreen bo'an yaa waaqayyo gammachuutti boo'ichi isaanii kolfatti akka geeddaramu maqaa gooftaa Yesuusin isaan gargaar kunoo yaa waaqayyo warri fayyanis cimanii sagalee keetiin cimanii kadhannaadhaan cimanii jaalala keetti qabamanii jiraachuu akka danda'an jiraachuu akka dandeenyu maqaa Yesuus ati nu gargaar laphee dhiifamaa laphee araaraa nuu kenni walii wajjin jiraachuudhaaf si wajjin jiraachuudhaaf jaalalaan yaada garaa keenya geeddarachuu akka dandeenyu xuraa'ummaa irraa adda ba'uu akka dandeenyu waldaa kiristaanaa keessa kallattii kameenuu hirmeen galee jiru humna dhiiga Yesuusin akka buqqa'u humna sagalee keetiin akka buqqa'u maqaa gooftaa Yesuusin kirdaani namoonni kan facaasan ilaalcha namaatiin barsiisa namaatiin amaleeffannaa namaatiin shaakala namaatiin waldaa keessatti dagaagee iddaaf hundee baafatee firii baasaa kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kan gubate haa ta'u innati jette waldaa kee haa dhaalu waldaa keessaa buqqa'uu kan qabu haa buqqa'u dhaabachuu kan qabu haa dhaabatu maqaa Yesuusin innati jette bara keenya jireenya keenya haa dhaalu tajaajiltoota guyyaarraa koree tajaajiltoota kana koree waliin dubbii gaggeessitoota warreen kadhatan warreen
kadhachiisan warreen kennaa adda addaa tajaajila adda addaatiin tajaajilaa jiran biyya alaa biyya keessa kan jiran haala isaan keessa jiran hundumaa keessatti jaalala kee kanaan isaan qaqqabdee ati mucaa kooti ansi wajjinan jira ansi oolchuudhaaf si baraaruudhaaf si fayyisuudhaaf si jaalladheera jettee akkaataa isaanii galuun akka isaan gargaaru akka na gargaaru hunda keenya wajjin akka taatu sagantaa hundumaa akka fedha keetti goolabuun karaa ilma kee Yesuus Kiristoosin akka nuuf ta'u si kadhanneera maqaa goofticha Yesuus jedhee nuuf dhaga'e ameen. Gaa daqiiqaa 40 fayyadameera. Waaqayyoon maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u irra deddeebinee luqisii yookaan heertuuwwan karaa waldaa waliin dubbii kanaan ganamaa jalqabee gannuu dhiifame akkasumas sagaleedhaan barreeffamaan kanneen ta'an utuun ilaalin akka nu jala hin darbine isiniin jechuun barbaada. Namoonni haaraan galaa jirtan dabalamaa jirtan baga Waaqayyo isin gargaare baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Akkasumallee namoota galuu qaban akka galchitan namoonni kamiyyuu sagalee Waaqayyoo barachuu ni danda'u. Wajjin qo'achuu wajjin waaqeffachuudha dhalootaaf kadhachuudha maatiidhaaf kadhachuudha kunoo ganamarraa jalqabdanii duukaa bu'aa dhagaa argaa jirtu waan ta'eef wal jajjabeessaa irratti hirmaadhaa isiniin jennaa. Ayyaanni Waaqayyoo mara keenya wajjin haa ta'u yeroo keenyaafis immoo Waaqayyoo nu wajjin jira. Nagaan turaa nagaan ta'a gooftaan isin wajjin haa ta'u.